Online marra teessanii waan barbaadan fayyadamtanii akka namni online WhatsApp irratti hin argine, online Messenger irratti hin argine, online Telegram irratti hin argine, online Imo irratti hin argine dhoffattanii fayyadamuu yoo barbaadan akkaataa karaa salphaa ta'een online keessan dhoffattanii waan barbaadan fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laakchii argachuun jalqabaa nafaa dura hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessan irratti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaa gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jiru irratti ni baasira tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii hora tura tokkoof kilikni gootu ammallee haal kanaan siteessifataa asirra ta'e kooni sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee o la na barreessitan achi booda sarchii fuulduraa kanatti kilik gootu sarchii goositu achi booda haal kanaan suuraa kana saniiftaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gad buufachuudhaaf sura loltaa gad deemtu loltaa deemtu achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan jettu daawuloodii sana tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufattanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gad buufattanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin baramaa WhatsApp irratti raayitii ni guutuu, Messenger irratti ni guutuu, Telegram irratti waan online dhofachuu barbaadan hunda raayitii guutanii achi booda asirratti next kan kilik gootu. Achi booda aappiin kana haala kanaan isin barama jechuudha. Amma booda meseejii namni WhatsAppiin, Messengeraan, Telegramaan, Imoon isin ergu hundi asirra dhufa jechuudha. Isin aappii kana galtanii meseejii namaadhaa ilaaltanii yoo barbaadan deebiftanii yoo barbaadan ammoo ilaaltanii dhiisuu dandeessanii garuu namni online irratti hin argu akkasuma meseejii namallee akka ilaaltan namni beekuu hin danda'u namni meseejii isiniif barreessuun jechuudha.